كان أمو كانس يوكي مستريا جعفر يسي جدمتو بران ناقا أمو كانس سبب مالتيني جولة إسي قتي بيا بقات الرقلتي غير بيا بقاتي مالف ديبت نمني إلما فيادو إلما اللي فيادون كي سر أتقاف بيا باتو إلما كيتك بيا بات كرورة باتف إلما في يوه جنف لأني غيرو مو إلمان كي أباتي قتي بري وانا تكو بيكو درك أما كيتي غيرو دوغنغور قدان أتي دلايت أوتوهاك في بيا بات أبا مناكي بيا بافتين تقمد أوتوهاك في ديمت أبا كانس أوفتي ياسين أدو أوفتي إبان نباتي تقمدنا مستريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو أكم نجا كيسني فيا كيسني سينيا هردو تتوقع جمتو تماتي منا دي دم أفرو فيديو كنا لا جو شير جو سبسكرايب جو نجتنا مستريا يمكن أمو كانس كان جدام فيديو إسيك أبدين في إسيني موتو فيديو كنا بليز سبسكرايب جو شير جو بليز نقرقار إسيني جنة مستريا يمكن أمو كانس إسي جدامتو هذا ورا يعني أمو هذا يا ورا ياسين جتشولا dhugaa dubbachuuf wannan isirraa duraan hedduu takka isi jaaladhu sakka isi kabaja garuu qireetti jedhee jira sababni inni qirii jedheef ilmi kiyya taa'ee odoon ta'an ilmaan isiitiif mustariyaan dogongora isin qabdu dhaamsi kiyya isii bira naa haa ga'uu kan jedhee viidiyoo kana hojjedheen sababa jechuudha sababni maa inni namni ilmi isaa daa'ima xiqqaa gatee mush daa'ima xiqqoo san dhiisati kaanusuu nama gatame deemamu miti yoo fudhanne namni jireenya biyya baqaati galee jireenya biyya baqaatiitti akkamitti deebi'a erga yaadde erga hedde abbaa manaa kee maa oftee of ilmaan kee biran taa'in bar ijoolleen kan ittiin bareeddu kan nyaattellee quuftu harka haadhatirraa dhiira ni beektan ati har'a lubbumaatu gachiisiisa lubbumaatu si dhugaa lubbumaatu uffata gaarii uffataa lubbumaatu viidiyoo si hojjeta ati ni beekna akka ilmaan kee guddisuuf ilmaan kiyya yoo ani sochoo ilmaan kiyyatti dhufa jettee yaaddotu yaada keeti garuu dogongorreetti qabdu nuti dhalleen agarre namoonni hedduun siiquu qamutti jiran sittiin dubbatan malee gabbaniin dubbatan malee miidiyaa qabaatantiin dubbatan malee mustariyaan akkamitti ilmaan isii akkas jaalatu san gattee deemte sittiin dhagamu wallaahi nutti dhagama namni gaafa biyyaa ba'u ilmaaf biyyaa ba'a garuu ilmaan haati ilmaan gattee ba'uu irra abbaan ilmaan gatee ba'uutu caala harka dhibba keessa dhibba maaliif ree haati yoo ilmaan san bira teettee bar hafuurri yoo isii gabbisa dhungoon haadhaa suusiin haadhaa dhulannaan haadhaa garuu ati har'a ilmaan yaasin ala tokkin abbaa manaa kee irratti gattee sitti ani wallaahi hin beeku namni tokko kalaalu jireenya mallaqaa otoo hin taane jireenya burjiraadhaa otoo hin taane jireenya har'aa ilmaan isaa wajjoo akka gaarii jiraatutti gammada rabbiin bakka hundattuu riskii siiban biyya ati futuntee deemtu san fakkeenyaaf yoo ameerikaa kanadallee futuntee deemuuf taate rabbiin gaafa sii katabe ganama gaafa qalamaan sii tuqe abadan bakka san sin hambisu ni turta malee ati har'a kaleessa deemteef har'aan deemtu warroota waggaa dheeraachi keessa jirantu jira kaayiroo keessa jechuudha ni beekna kana garuummoo wantoonni dubartoota keenya dhaamuu qabu kaayiroo deemna fakkeenyaaf mustariyaan ka isiin galte lafa baqaatirraa galte biyyatti fiyyattee galte gaaf jennaan deemtu hin deemii yaa'an gaaf jennaan deemtullee yaa'an isiin jennaan deemtu wanda laattedha garuu mustariyaan akkatti deemuun bakka ni ulfaata dhibbumaan dhibbatti dhugumatti ni ulfaata maaliif hoo jettanii biyya baqaa kana deemuuni ni ulfaata otoo qaxxitaa keeniyaa deemte abbaa manaa kee fudhattee ijoollee kee fudhattee hiriyaa tee ilaale jaartii marru shawuu maal yoo wajjin deemtan bakka deemtan hunda maal yoo wajjin deemtan ilmaan tee fudhattee maa kaayiroon deeme ilmaan tee fudhattee maa keeniyaan deeme ijoolleen sun garaa nu nyaatte dhugumatti akka mataa kooti akkuma ani yaadu hordoftoonni kee hedduun isaanii waan kana garuu ati dogongorte dhibbumaan dhibbatee dogongorte dogongora ammaa kana jechuudha. Qabeenya laaluu irra ilma laaluutu caala mallaqa laaluu irra ilma laaluutu caala ilma boru jireenya boruu gaarii jiraachisuuf har'a kunuunsitee ilmaan kee qabachuutu si caala riskii rabbi sii bane haga argattuun argatte yuutuubii tee jira yoo dhabdellee rabbiin waan ganama sii katabe bar namni midhaan bishaan ta'e haga san quuftellee buluu dhabdu hin dhabdu barate
Har'a ilmaan ta'e gattee ati bakka tokko jirta ilmaan ta'e bakka tokko abbaan manaa keetiif ilmaan kee namni dhiirri bare gaaf sammuun isaa kun maal jedhe fuudhuu danda'a hin beekamu yaasin fuudhuu danda'a. Haa ta'u garuu ni ulfaata. Wallaahi dhiirri kophaa mana keessa taa'u ni ulfaata. Isma abbaa daa'imaa dhiisati wanti laaxxe nuyyuu dargaggeessi tokko gaaf hojii tokko argatee namarraa fottokee jiraate dafee fuudhuuf dhaabata. Sababni isallee ni ulfaata jireenyi kophaa. Abbaan manaa kee immoo ilmaan wajjin ni ulfaata. Kanammoo ni beekta. Bakka an jiraa miti akkanumatti jechuudha. Isin mee akkanumatti ilaala. Hangam ulfaata. Hangam isinitti ulfaata. Hangam himootuyyuu bakka dhiirri dubartiin hin jirretti dhiirri ilmaan wajjin jiraachuu dandeetti. Namnuu hin jiraachisu. Dubartiinuu hin jiraachiftu. Fuudhi jedhanii. Ati gaafa onni qalbii akkamni bakka fedhes jiraattu bakka fedhes teettu biyya teettee Ameerikaa teettee Kaayiroo teettee ilmoon tiyya ilmoo teeti jechuu dhiiftee ilmaan tee gattee baatee gana ilmoon tiyya ilmoo teeyyaa. Sirri ilmoon tee ilmoo mateeti. Gaaf dubartiin takka abbaa manaa kee kanatti seentee boruu maal taate ilmoon tee ilmoo mateeti bar. Inni dhiirri tokko bari gaaf dubartii takka fuudhee dubartiin sun irraa fagaattee dubartii takka gaafa fuudhe. Dubartiin lammataa tangafa san caalaa mi'ooti ni beeyta kana. Tangafa san irra amma inni oduu fakkeenyaaf akka fuudhu taate lammataa sana irra jabeessa. Maa kana hunda achillee wal natti fakkaan. Riskii jiraatan. Wallaahi warroonni wayaada akkanaa qabda. Warroonni ilmaan keessan gattanii lafa baqaarraa galtanii baqatti deemtan dogongora guddaa godhu. Keessattuu ilmaan keessan gattanii abaddan bakka tokko hin deemina. Wallaahi billaahi wanni akka ilmoo hin jiru jechuudha. Arabni bari uummanni adiin kun ilaala. Hanga ilmaan jaalatan waan jaalatan. Ni du'an ilmaaniif. Namichi kanatu guyyaa sadi'iif oduu biran ooliin ganama baatee galgala halkan sa'aatii 9tti galte. Ilaa sanitti ijoollee otoo viidiyoo laaltu suuraa kaasaniitti erga. Dheebuu ilmaan isii hanga sa'aatii san dheeraarra turuu hin dandeenye. Maaliif waan saraatanyaa hojjettullee qabaatu garuu ilmaan isiitii ni dheebutti. Isinii galee kanaaf garuu nuti akkuma feenetti ilmaan teenne gannee boru Ameerikaa fidannaa boru Kanadaa fidanne jechuu odoo hin taane har'a yaamne guddisneetiniin bakka deemu hunda hojii socho'uun ilmaan wajji tolche jechuudha. Ilmaan wajji bareedde haati ilmoollee iyyaratti ilmaan teetuun ilmaan amma ati gattee deemteetuun akka ati bira jirtu kalee mee ilaalama bakka ati jirtuu fi akka ati jirtuu fi akka kalee ilmaan ati akka kalee bira baatee jirtu akka kaleetiif akka har'aa garaagarummaa akka qabu beektaa. Ilmaan ofuma keetii yoo laale ijoollee ta'e viidiyoo laale mee kaleessa akkam jirti yeroo ati bira jirtu har'a hoo akkam jirti. Wallaahi ni dogongorte obboleettiiti. Dogongora guddaa dogongorte. Rabbiin immoo as keessatti riskii teessifannee biyya san ijjattee bakka yaaddu san ijjattee ilmaan kee kan akka ofitti fudhattu du'aayima qofa sii goonu. Wanni goonu hin jiru. Garuu namaaf barumsa odoo goote utoo barumsa laate hordoftoota hedduu qabda. Akkaan ta'e kanatti biyyaan baay'ina ilmaan keessanii gattee jettee otoo haasofte. Haati faatee amma jannaan amma bakka rakkoota kan qabu deemuu danda'an bakka garaan isaanii yaada. Maaliif kalaas ni danda'an. Sababni illee maanni isaan kalaas murteen isaanii biyya ormaa seenaadha. Isinii galee akkasitti hubadhaa. Malee kana isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota keenyaa viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti laayik gochuu, sheer gochuu, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Ani Munaa 24 namoonni yaada qabaatan, namoonni seenaa yookiin mudannoo garaagaraa qabaatan, namoonni akka mukaanus kanatti ilmaan keessan gattanii biyyaa baatan hin dogongorina. Jireenya biyya baqaatee gattee biyyatti deebuun baay'ee ulfaata. Garuu biyya keessa jireenya biyya keessa otoo qaalamu lubbuun namallee akka lubbuu sareetti otoo laallamtu haa ta'u garuu ilmaan ofiitiin gargar ba'ee odoo boru tokko waan tokko nama mudate seenaadha jechuuf isin jedhe. Kanaafuu rabbiin bakka jirtanitti isan bira haa jiraatu jecha viidiyoo keenya laayikii godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.